Giriikidha. Inni Yihuudoota keessaan qabu warra Giriikidha. Warri Giriik immoo warra jentilidha yookaan immoo warra Ahzaabii. Ahzaabota sunitti jennu Ahzaabii. Ahzaabii jechuun ormoota, orma jechuun warra orma ta'an, Yihuudoota ala warra ta'an, warra waaqa Yihuudootaa hin waaqeffanne, warra waaqayyoon hin beekne, warra waaqa dhugaa hin beekne, warra waaqa tolfamaaf sagadan, waaqi tolfamaa isaan sagadaniif Zeus jedhama kanaaf sagadu. Warra Giriik kun jechuudha. Warri Giriik kun mootiin isaanii inni guddaan ni jalqaba Aleksaandriyaa jedhama. Aleksaandar barri isaanii kakuu moofaaf kakuu haaraa gidduudha kan isaan mootummaa qabatan bara ce'umsaa keessa jechuudha. Mikiyaasi ama Maatiyoosi Mikiyaas gidduu waggaa 400 aangoo turan. Barri isaanii maal jedhama? Ansin ajaa'ibu keessaa bara dukkanaa jedhama. Yecallamaa zemen tebilo ta'uudhaan bara dukkanaa jedhamee beekama. Maaliif jarri waaqan beekan? Maaliif jarri waaqan hin waaqessan? Jarri waaqaan dhiibu, dhugaa dhiibu, qajeelummaa dhiibu, wangeela dhiibu, Kiristoosin dhiibu. Kanarraa kan ka'e barichi bara dukkanaa jedhame. Lammaffaa barichi bara dukkanaa kan jedhameef waaqa dubbachuu dide. Jalloonni lafarra waan guutaniif waaqa dubbachuu dide. Waaqayyo gorsuu dide, barsiisuu dide. Kanaaf bara dukkanaa jedhame. Lakkaa biyya kan ibsu beeftuu uumamaa miti. Sagalee waaqayyo dubbatamusatu biyya ibsa, dhaloota ibsa. Haalleluuyaa. Maqaan waaqayyo eebbifamu. Nakkana maqaan isaa Luqaas. Luqaas jechuun hiika gurguddaa ja'a ol qaba. Isaan keessa 2-3 dubbadheen darba. Tokko Luqaas jechuun isa dukkana keessaa gara ifaatti dhufe jechuudha. Kacallamaa ወደ ብርሃን የመጣ ሰው ማለት ነው። ሉቃስ jechuun dukkana keessaa ifatti kan dhufe. Lammaffaan Luqaas jechuun biraanin የያዘ yookaan isa ifa qabatee jechuudha. Sadaffaan Luqaas jechuun የበራለት yookaan immoo kan ifeefi jechuudha. Kan ifeefi jechuudha. Arfaffaan Luqaas jechuun isa ifa qabatee jechuudha. Ifa kan qabatee jechuudha. Shanaffaan bilisa walaba kan bahe birmaduu kan bahe kan gaddifame kan carroome jechuudha. Luqaas jechuun ulfinni guddaan waaqayyoo abbaa keenyaaf haa ta'u. Kanaaf egaa wangeela kana isa barreesse. Mata dureen har'a wajjiniitiin irratti ilaallu isa barbaaddu otoo hin ta'in kan barbaaddu otoo hin ta'in kan si barbaachisu argatta kan jedhudha. Sagaleen kun sagalee raajiiti. Kan barbaaddu otoo hin ta'in kan si barbaachisu argatta kan jedhudha. Namni kan barbaadu malee kan isa barbaachisu hin beeku. Isa barbaadu malee isa barbaachisu hin beeku. Barasaaf kan barbaachisu hin beeku. Jireenya isaaf kan barbaachisu hin beeku. Lubbuu isaaf kan barbaachisu hin beeku. Fayyaa isaaf kan barbaachisu hin beeku. Ikonoomii isaaf kan barbaachisu hin beeku. Dinagdee isaaf kan barbaachisu hin beeku. Barumsa isaaf kan barbaachisu hin beeku. Gaa'ela isaaf kan barbaachisu hin beeku. Kan barbaadu bichaa beeka. Kan miirri isaa barbaadu bichaa beeka. Waaqayyo immoo kan isa barbaachisu kan nama barbaachisu beeka. Kan nama barbaachisu beeka. Wanta namichaaf ta'u wanta namaaf ta'u waaqayyo beeka. Bara namaaf ta'u beeka. Karaa namaaf ta'u beeka. Carraa namaaf ta'u beeka. Fiildii namaaf ta'u beeka. Gaa'ela namaaf ta'u beeka. Obboleetti sii taatu beeka. Obboleessi sii ta'u beeka. Biyya sii ta'u beeka. Karaa sii ta'u beeka. Carraa sii ta'u beeka. Dipartimentii sii ta'u beeka waaqayyo. Isatti ofiif filturra isa waaqayyo sii filichaadha. Kanaaf mata dureen koo kanatti barbaadurra kan si barbaachisu siif kenna yookaan kan barbaadderraa kan si barbaachisu argatta kan jedhuun barsiisa. Kan barbaadurra kan si barbaachisu argatta. Kan barbaadurra kan caalu kan si barbaachisu argatta. Ilakka kanatti barreessaa. Ilakkatti barreessitani. Katti barreessitani. Kan si barbaachisurra kan caalu kan barbaadurra kan caalu kan si barbaachisu argatta. Sigalee kan barbaadurra kan caalu kan si barbaachisu argatta. Akkatti naa sirreeffadhaa. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Maal barbaadda har'a? Maal barbaadda? Tarii yoo baay'ate namni waan baay'ee barbaada, namni waan baay'ee fedha. Otoo gamoo ijaarratee hin barbaada fooqii. Otoo konkolaataa 100 bitee hin barbaada. Isaa ol otoo bitee hin barbaada. Magaalaa bareedduu magaalaa beekamaa otoo jiraatee barbaada. Ameerikaa otoo jiraate, Waashingten DC keessa otoo jiraate, Awurooppaa otoo jiraate jaallata. Kanaadaa otoo jiraate jaallata. Namni filannoo gurguddaa filata waan barbaade jaallata.
hin barbaada sagana namni waan gaarii uffachuu barbaada waan gaarii nyaachuu barbaada waan gaarii irra rafuu barbaada waan gaarii qabachuu barbaada moobaayilii gaarii qabachuu barbaada warqii godhachuu barbaada caammaa gaarii godhachuu barbaada otoo uffannaan isaa nama caalee barbaada otoo jireenyi isaa nama caalee barbaada otoo sooromee barbaada otoo badhaadhee barbaada otoo beekumsa guddaa argatee barbaada otoo shoomame muudama guddaa argatee barbaada otoo biyya bulchee barbaada akka garaa namaaf biyyi hunduu kan isaati akka garaa namaaf qabeenyi hunduu kan isaati akka garaa harki surree nodhu jedhu mitire kanaaf nani baay'ee barbaada garuu namatu baay'ee barbaada malee kan nama barbaachisu immoo kan biraadha isa ofii barbaannu malee isa nu barbaachisu nuti beekneen filannu otoo namni filannoo beekate jagnate eden keessatti silaa filannoon dogoggoru rakkoon dhaloon dhalli namaa rakkachaa jiru abaarsi dhalli namaa abaaramaa jiru duuti dhalli namaa du'aa jiru kufaatiin dhalli namaa kufaa jiru salphinni dhalli namaa salphachaa jiru filannoo dogoggoraa irraa kan dhufedha namni kan isaaf ta'u hin beeku kan isa barbaadu malee maqaan waaqayyo kan eebbifame haa ta'u addaamiif ewwaan silaa isa waaqayyo jedhe dhiisanii isa seexanni jedhe hin filatan turan inni seexanni jedhu du'a qaba irrisaa keessi bareedaa yoo ta'eyyuu irrisaa keessi nyaata yoo ta'eyyuu irrisaa keessi faayidaa yoo fakkaateyyuu keessa isaa du'a jira ergamaa du'aa jira bofa du'aa jira jawwee du'aa jira abaarsa du'aa jira rakkina jira dukkana jira salphina jira kufaatii jira badiisa jira si'ooltu jira nyaatamuu jira gubachuu jira wayyoo jira a'aa jira nan cabee jira nan badee jira isa addaamiif ewwaan filatan keessa isa waaqayyo jedhe keessa immoo jireenya jira boqonnaa jira aragalfii jira barabaratu jira jireenya barabaraa jira nagaa barabaraa jira ulfina barabaraa jira kabaja barabaraa jira hiika barabaraa jira hiikama barabaraa jira boqonnaa barabaraa jira moo'icha barabaraa jira bilisummaa barabaraa jira isa kana sirratti agadhisu waaqayyo tooraa gaataa jaakaa tooraa diyaa anoon beekutu mal lallabaa jiru nama tokkotu hidhaa guddaa turraati badhaas jedhee cita nan ilaala obboleetti tokkodha obboleettiin kun deemtuudha giddu galeetti gara godeettiiti mooti godeettiidha deemtuudha giddu galeettidha baay'ee furdoo miti baay'ee qal'oos miti gin mataa keetu immoo dheeraadha Yesus Kristos gooftaadha koolaa giraavaataa jaantoor dalbaaniyaa umriin kee waggaa 28 amma 28 affaadha mallattoo siifaa ta'uuf dubbadha hidhaa guddaatu xo'a sirraa citennaan sirraa cinnaan utaaltee gama iddoo bareedaa tokko buute gooftaan akkasiin jedha atillee akkas jetta jireenyi koo hidhaan irra jira yoo ni kama jetta sirraa kuteera lafan ofii koo barbaadu irra darbadhee si buuseera jedha ameen jedha ol kaasi haleluuyaa kanaaf namni isa ofii barbaadu malee kan isa barbaachisu hin beeku carraa isaaf ta'u waan isaaf ta'uu hin beeku kanaaf an akkas jedhe mata duree koo kanati barbaaddu irra kan caalu kan si barbaachisu argattaa kan jedhudha asitti Luqaas boqonnaa 19 lakkoofsa 1 sagalee waaqayyo maa jedhe Iyesus Yaarikoo dhufee keessa darbee jedhaan namni Zekkiyoo jedhamu tokko immoo achi ture inni hangafa warra qaraxxuu badhaadhaas ture jedha Zekkiyoos kun jedha Iyesus isa kam akka ta'e arguu barbaade jedhaan arguu barbaade egaa na dhaggeeffadhu sirriitti na dhaggeeffadhu arra barumsi kun barumsa raajummaati namni kana dhaga'u inni qama in fayya cufaatirraa banama kan argin beenni arga kan qabateen beenni qabata in tarkaanfata encia lafa kaleessaatika iddoo kaleessaatika namni tamantoo jiraata sagalee guddaatiin ani iddoo kaleessaatii ka'eera jedhe Allah dubban ani iddoo kaleessaatii ka'eera anachi hin jiru jedhe carraan kee achi hin jiru eebbi kee achi hin jiru haleluuyaa
achi kaatee rakkina sana keessa gidiraa sana keessa iddoo kaleessa iddoo boo'icha iddoo gaddaa iddoo dhabu iddoo nagaa dhabu iddoo jeeqamu iddoo hacuucamuuti kaatee taati. Mookaa poora bagala radala bajana radilibiga po haleluyaa. Yesuus gooftaan Zekoos kun barbaacha qaba. Maal barbaada? Yesuusin arguu barbaada. Agartee arguu barbaada. Argachuu mitiim arguu barbaada. Argeedhuma galuu barbaada. Argeedhuma galuu barbaada. Arganii galuun arganii argachuu dadhabuun balaa guddaadha. Arganii argachuu dadhabuun arganii dhabuun arganii nama harkaa ba'uun arganii itti jiraachuu dadhabuun arganii nyaachuu dadhabuun arganii milkaa'uu dadhabuun balaa guddaadha. Abdatanii arganii kan ofii ta'uu dhiisuunsaa balaa guddaadha. Inni garuu argee galee dhuma buna irratti Yesuusin argeen dhufee jedhee odeessuuf arganii galuun oduuf tola. Argatanii galuun galataaf tola. Galee inni mataan isaa dheeraadha, bareedaadha, diimaadha, kana fakkaata, akkas fakkaata jechuuf arguu dhuma barbaade. Maaliif immoo arguu barbaade? Oduu Yesuus Kiristoos dursee dur dhaga'eera. Yesuus Kiristoos Waaqa nagaa akka ta'e, Waaqa nagaa kennu akka ta'e, Waaqa bilisa nama baasu, Waaqa birmaduu nama baasu akka ta'e dhaga'eera. Qabeenyaa qaba. Qarattuudha hangafa warra qarattootaati. Biyya Yerikoo jedhamtu kana keessa sooressota qofa jiraatu. Warri kaan achi keessa hin jiraatu. Inni sooressa waan ta'eef achi keessa jiraatu. Sooressadha. Birri qaba. Maqaa qaba. Aangoo qaba. Garuu nagaan qaba. Sammuun isaa nagaan qaba. Jireenyi isaa nagaan qaba. Rafee nagaan qaba. Dammaqee nagaan qaba. Ba'ee nagaan qaba. Galee nagaan qaba. Taa'ee nagaan qaba. Ka'ee nagaan qaba. Hojjetee nagaan qaba. Biirootti nagaan qaba. Waajjiratti nagaan qaba. Karaatti nagaan qabu, gabaatti nagaan qabu, jeeqamaadha, nagaan isaa jeeqamaadha, nagaan isaa goolamaadha, jireenyi isaa goolamaadha, dhiphataadha, sammuun isaa nagaan qabu, irriba nagaan qabu, biddeen nagaa nyaatee hin beeku, bishaan nagaa nyaatee hin beeku, dhugee hin beeku, jeeqamaadha. Argitee birrii qabaachuun nagaa namaan laatu, birrii qabaachuun nagaa namaan laatu, fira qabaachuun nagaa namaan laatu, gaa'ela qabaachuun nagaa namaan laatu, kaadhimmatamuun nagaa namaan laatu, qobaasa, buleettiko. Hiriyaa gaarii qabaachuun nagaa namaan laatu. Abbaa faana qabaachuun nagaa namaan laatu. Nagaa kan namaa kennu Yesuusin qabaachuudha. Nagaa kan fidu Yesuusidha. Maddi nagaa Yesuus. Burqaan nagaa Yesuus. Karaan nagaa Yesuus. Argannoon nagaa Yesuus. Milkaa'inni Yesuus. Boqonnaan Yesuus. Aragalfini Yesuus. Kan barbaade yoo dhabde gooftaa kee qabaannaan hirkattee uffee haleluuyattee jiraatta. Gooftaa kee qabaannaan bishaan qorritu dhugdee haleluuyattee irriba kee budduuksitee rafta. Budduuksitee hojjetta, budduuksitee adeemta. Nagaan keerraa hafaadha. Eebbi keerraa hafaadha. Boqonnaan keerraa hafaadha. Moo'ichi keerraa hafaadha. Haleluuyaa. Kanaaf mallaqi aangoon birriin mana gaarii konkolaataa kan qabaachuun nagaa namaaf hin laatu. Yesuusin qabaachuun garuu nagaa namaa laata. Gammadii nama Yesuusin qabdu. Yesuus nagaa namaa laata. Haleluuyaa. Akkasii faarfannaa tokkotu gammadii nama Yesuusin qabdu. Ililleedhaan farfaaddu yaaddoon qabdu. Manni jireenya siif ijaarameera. Kan ijaarame sol gubbaa waaqarraa. Gammadii nama Yesuusin qabdu. Ililleedhaan farfaaddu yaaddoon qabdu. Baay'atu nagumaa nagaa keessanii aan nagaa kooti. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Ana biraa waan hundumtuu gaariidha. Isa waan hundumaa gaarii nuuf godhe Waaqayyo maqaan isaa haa eebbifamu. Maqaan isaas haa galateeffamu. Dukkana keessaa ifatti kan nu fide, du'a keessaa jireenyatti kan nu fide, abaarsa keessaa eebbatti kan nu fide, inni Waaqayyodha gooftichi maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u. Guyyaan irraa gaanuuf guyyaa addaati. Guyyaatti fuula Waaqayyo barbaaddannu. Guyyaatti Waaqayyoon kadhannu dhalootaaf biyyaaf. Warra dhukkubsataniif, warra balbalatti cufameef guyyaatti Waaqayyoon kadhannudha. Bakka guyyaa irraa kana geessanan isiniin jedha. Sagalee Waaqayyoo roga baabaa
isin barsiiseen gabaabaa waaqayyo isiniif kadhadhaa. Har'a daqiiqaa hedduu isinirra kan hin turu natti hin fakkaatu. Ani akka kootta akkasan jedha. Inni waaqayyo jedhe immoo haa ta'u. Sababiin isaa tajaajila waliin dhufa waan ta'eef amma sagantaa harka turre waan ta'eef xinnoo ishee kanaaf jedheetaniini. Egaa yoomiyyuu immoo kan ta'u isa waaqayyo jedhedha. Inni waaqayyo jedhu isiniif haa ta'u. Inni waaqayyo jedhu anaafis haa ta'u. Inni waaqayyo jedhu nu hunduma keenyaaf haa ta'u. Sagalee waaqayyoon dubbisaa. Wangeela Luqaas boqonnaa 19 lakkoofsa 1 amma 11tti kan jiruun nan dubbisaa akkas jedha. Yesus Yerikoo dhufee keessa darbee namni Zekiyoos jedhamu tokko achi ture. Inni hangafa warra qaraxxuu badhaadhaas ture. Zekiyoos kun Yesus isa kam akka ta'e baruu barbaade, garuu namoonni waan baay'ataniif hojjaan isaas gabaabaa waan tureef isa arguu hin dandeenye. Yesus karaa sana irraa akka darbu yommuu beeke namichi isa arguudhaaf dura fiigee qiliinxoo tokko yaabee Yesus iddoo sana yommuu ga'e ol ilaalee, yaa Zekiyoos dafii gadi bu'i, har'a mana kee ooluun anaaf ta'oo jedheen. Zekiyoosis dafee gadi bu'e, gammachuudhaan Yesuusin simate. Jarri kana arganii keessummaa mana nama cubbamaa kanaa dhaqee jedhanii hundumti isaanii Yesuus irratti gunguman. Zekiyoos garuu ka'ee gooftichaan, yaa gooftaa, walakkaa qabeenya kootii warra deegaadhaaf nan kenna. Kana malees eenyu irraa illee waan tokko giddisiisee fudhadheera yoon ta'eef dachaa 4 nan baasaaf jedheen. Yesus deebisee fi har'a fayyinni maatii kanaaf ta'eera. Namni kunis ilma Abrahaam yoo. Ilmi namaa isa bade barbaaduuf fayyisuudhaafis dhufeera jedhe. Ilmi namaa isa bade barbaaduuf fayyisuudhaafis dhufeera jedhe. Irraan deebi'a. Ilmi namaa isa bade barbaaduuf fayyisuudhaafis dhufeera jedha. Galateeffannee sagalee waaqayyo wajjin barachuu jalqabna. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin waaqayyoo waaqa turtee waaqa jirtu, waaqa darbitee bara baraan jiraattu maqaa Yesuus Kiristoosiin guddaas galateeffannaa. Ulfinniif galanni guddaan teessoo irratti daddabalee siif haa ta'u. Kan nu gargaaresi, kan harka nu qabesi, kan nu jiraachisesi, kan nu eegesi, kan abbaa nu ta'esi, kan tiksee nu ta'esi, siin eegamne, siin gargaaramne, siin tikfamne, siin humna godhanne, siin lafaa kaane, siin injifanne, siin laga ceene, siin yaa waaqayyo gooftaa waan argine hin beekne, waan qabanne hin beekne, eebba guddaa qabannee diinni keenya toon jiraattu, hin dabartu, nagaan argattu, otoo nuun jedhu boolla tokkotuu kiyyoo too kaa'u, qoraattii yoo too kaa'u, yaa gooftaa akeekaaf kaayyoo isaan dhumaan rukutte anarraa buleettii korraa buleessa korraa xinaarraa guddaarraa dhooftee nu warra maqaa kee waammaturraa nurraa facciftee akeekaaf kaayyoo diina keenya mara karaatti hambiftee nu jiraachiftee guyyaa bareedaa kana nuuf laatte guyyaa har'aa kana akkaataa ittiin nuti dubbii kee dhageenyu dubbii kee barannu waan nuuf laatteef maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos maqaa kee kan eebbifame haa ta'u. Buleettii koo gargaari, buleessa koo gargaari. Sagaleen kun nu bira hin darbin, buleessa koo bira hin darbin, buleettii koo bira hin darbin, saba kana bira hin darbin, saba guyyaa irraa kadhachaa jiru kana bira hin darbin. Laphee isaanii bananii si'a dhaggeeffatan isaan gargaari. Diinni sagalee kee nu bira dabarsuudhaaf, haala keenya balleessuudhaaf karaa kallattii daddaan xiyya kan darbatu. Humna maqaa kee maqaa Yesuus Kiristoosiin kan diigame, kan rukutame, kan galagale, kan fonqolfame, kan salphate, kan karaatti hafe, kan leeyya'e haa ta'u. Laaboleettii korraa haa dhahamu. Laaboleessi korraa haa dhahamu. La nagaa isheerraa haa dhahamu. La gaa'ela isheerraa haa dhahamu. Ila bara isheerraa haa dhahamu. Ila bahuu isheerraa haa dhahamu. Ila galuu isheerraa haa dhahamu. Ila karoora isheerraa haa dhagahamu. Haa dhahamu. Maqaa gooftaa macaan haa dhahamu. Abeettin ta'u. Abeettin ta'u. Ilmi waaqayyo hojii seexanaa diiguudhaan mul'ate dhibee caafameera ammaa qabe maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin hojiin seexanaa kamiyyuu saba kanarraa kan diigame haa ta'u. Dhayeerarraa diigeera. Nurraa dhukuti. Nu gidduutti argame. Nutti dubbadhu. Harka nu qabi. Ulfaadhu yeroo hafe nuuf eebbisi maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Ulfinni guddaan waaqayyoo gooftaaf haa ta'u. Sagalee waaqayyoo yeroo gabaabaa wajjin baranna.
barsiisa tokko qabadhee isin dhiyaadheera guyyaa har'aa kana. Egaa sagalee Waaqayyoo dhaga'uudhaaf qophaa'a. Wangeelli akkuma jedhu Gooftaan Yesuus Kiristoos wangeelaa mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 20 yeroo baay'ee caqasa kana natti tola caqasuun jaalladha. Gooftaan Yesuus Kiristoos achirratti akkas jedha. Amaariffisaa akkas jedha. እነሆ በደጅ ቆሜ አንኳኳለሁ፣ ማንም ድምፄን ቢሰማ ደጁን ቢከፍትልኝ ወደ እርሱ ይገባለሁ፣ ከእርሱም ጋር እራት እበላለሁ፣ እርሱም ከእኔ ጋር ይበላል ብሎ ይላል። የጌታ ስም ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ኦሮሚፊሳ ማይዳ አኒ በልበለ ዱረ ዳበዴ ነሩርኩታ ነመ ሰገሌ ኮ ዳገኤና በኔtti moolan seena isa wajjin maaddiittan taana nyaadhaa innis ana wajjin nyaata. Ani akkuma biyya lafaa moo dhaqee mirga abbaa koo taa'e inni biyya lafaa kanaa moo ummoo dhufee mirga koo ta'a jedha. Waaw, halleluuyaa. Kanaaf laphee keenya bannee sagalee isaa abarannu, sagalee isaa dhaggeeffannu. Iddootti kenni sagalee isaatti, iddootti kenni. Yaadannoo kee qabadhu, barreeffataa, hiikkaa dubbatamu, barsiisa darbu, qalbiitti qabataa, dhalootaaf dhalootaaf sheer gochaa, ofiitti fayyaa dhaloonni isa akkatti fayyu gochaa qophaa'e. Waaqayyo sagalee isaa qabatee gara kee hin dhufaa. Barsiisni Waaqayyo hin dhufaa. Dubbini Waaqayyo hin dhufaa. Ergaa gurguddaa dhufaarraa hin fayyita. Hafuura kee fayya, foon kee fayya, jireenya kee fayya, jiruu kee fayya, gaa'ila kee fayya. Waaqayyo cufaa sirraa bana. Waaqayyo hidhaa sirraa hiika sagalee isaatiin. Namichi naa'oon saayilaa dhukkubsate sun akkas jedhe, achuma dhaabadhu sagalee kee qofaa dubbadhu naa'oon kun fayyaa jedhe. Achuma dhaabadhu as dhufuus hin barbaachisu Yesuus jedhe. Sagalee kee qofa dubbadhu malee fayyinni hin ta'a jedheen. Argitee? Sagalee Waaqa sirriitti gaafa dhaggeeffattu fayyinni carraa keef ta'a. Fayyinni gaa'ila keef ta'a. Fayyinni ikonomii keef ta'a. Fayyinni dinagdee keef ta'a. Fayyinni barnoota keef ta'a. Fayyinni jiruuf jireenya keef ta'a. Fayyinni tajaajila keef ta'a. Fayyinni eebba keef ta'a. Fayyinni waan atitti rakkateef ta'a jechuudha. Kanaaf laphee keenya bannee akka nuti dhaggeeffannu barbaada Gooftaan. Shiftaa miti dhiita cabsee sitti hin ganu yooti balbala bantee fi ollixa. Hin bantu yooti balbala kee hin sokka. Yooti balbala banteef immoo ollixa, ol gala. Si wajjin hojii isa ulfina qabeessa hojjeta. Haaleluyyaa. Akkas jedheen Gooftaan Yesuus mana Maartaafaaf mana Maariyaam fa'a dhaqee ganda Beetaaniyaa keessa gaafa darbaa ture san Maariyaam fiigdee daftee miilla saayila teessetu dubbii isaarraa baratti. Dubbii isaarraa dhaggeeffatti. Maartaan immoo hin kurkurti. Ila macaafata akkas jedha. Hin kurkurti jedha. Namni kurkuru dubbii Waaqayyoo qixaan dhaggeeffachuu hin danda'u. Namni kun nanafin, biyyi lafaa nanafin, inni foonii nanafin, inni achi nanafin, inni asii nanafin, saamichaan nanafin, somni nanafin, hanni nanafin, ejji nanafin, acabarbaruun nanafin. Inni jedhu dubbii Waaqayyoo dhaga'uu hin danda'u. Waa'ee foonii irratti namni xiyyeeffatu, waa'ee biyya lafaa isa darbu irratti kan xiyyeeffatu, gurratti hin danda'ee sagalee Waaqa dhaggeeffatu hin qabu. Kanaafuu ati isa Waaqa irratti xiyyeeffadhu, sagalee Waaqa sirriitti dhaggeeffadhu. Dhiphooti kee jirtuuf rakkoo ati rakkee jirtuuf falaa furmaata hiika kan siif ta'u sagalee Waaqayyoo keeti. Kanaaf hin gurgurti turte. Isa dhuftee Gooftaan akkas jette, maal Maariyaamitti naa himi? Hojii natti baay'ata anatti hojii naa gargaartu jettennaan yaa Maartaa jedhe Gooftaan Yesuus. Ati waan baay'eetti gurgurta, waan baay'eetti dhiphatta, wanti barbaachisu garuu waan takkatti qofaadha. Maariyaam qooda gaarii, qooda isheerraa hin fudhatamne argatteetti jedhe. Agartee sagalee Waaqa barachuun qooda gaariidha. Lammaffaa qooda namarraa hin fudhatamnedha. Tokkoffaan qooda gaariidha. Lammaffaan immoo qooda namarraa hin fudhatamnedha. Sagalee Waaqayyoo dhaga'uun waan gurguddaa lama of keessaa qaba. Tokkoffaan qooda gaariidha, carraa gaariidha, eebba gaariidha, moo'icha gaariidha, ulfina gaariidha, kabaja gaariidha. Irra darbee qooda namarraa hin fudhatamne kan bara baraati. Qabeenyaa bara baraati. Ulfina bara baraati, eebba bara baraati, qoricha bara baraati, fayyina bara baraati, hiika bara baraati, hiikama bara baraati. So sirriitti sagalee Waaqayyoo kana laphee keenyaaf yaada keenya qalbii keenyatti ilaallee dhaggeeffachuu qabna jechuudha.
Dhaga'uu miti dhaggeeffachuu qabna. Dhaggeeffachuu gidduu garaagarummaa jira. Dhaga'uu abbaan feen dhagaa seexanuun dhagaa. Dhaggeeffachuu qayyabachuu itti jiraachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Namichi beekaan tokko namni beekamu Jarmanii tokko akkas jedha. Namni yoo of kennee dhaga'eef sagalee Waaqayyoo jedha. Namni karaa gurguddaa 6-7 ol sagalee Waaqayyoo dhaggeeffachuu danda'edha. Karaa 6-7 ol dhaggeeffataadha. Inni tokkoffaan namni karaan sagalee Waaqayyoo ittiin dhaga'u sammuu isaatiin dhaga'a. Namni sagalee Waaqayyoo namni isa tokkoffaa sammuu isaatiin dhaga'a. Sammuu isaatiin dhaga'a. Lammaffaan laphee isaatiin dhaga'a. Laphee isaatiin dhaga'a. Ni sadaffaan hafuura isaatiin dhaga'a. Hafuurri namaa sagalee Waaqayyoo hin dhaga'a. Arfaffaan lubbuu isaatiin dhaga'a. Lubbuu isaatiin dhaga'a. Inni shanaffaan miira isaatiin dhaga'a. Nam miira isaatiin dhaga'a. Miira isaatiin. Filiphos boqonnaan afur akkas jedha mitire yeroo hundumaa gooftaatti gammadaa dabaleen jedha gooftaatti gammadaa jedha. Namni akkamitti yeroo hundumaa gammadaa jettee yoo gaafatte inni kun keessa namummaa namaa miira namaati. Sagalee Waaqayyoo waggaa dhaga'u gammada keessa namummaa namaa hafuura keenyaaf kan barreeffamedha kun. Kanaaf gammaduu kan danda'u hafuurri keenya sagalee Waaqayyoo baranneedha jechuudha. Inni kan biroon iji keenya dubbii Waaqayyoon dhaga'a. Miilli keenyas dubbii Waaqayyoon dhaga'a. Iji keenya dubbii Waaqayyoo gaafa dhaga'u waan ulfina Waaqayyoo hin taane ilaaluu dhiisa. Miilli keenya gaafa dubbii Waaqayyoo dhaga'u karaa ulfina Waaqayyoo hin taane irra adeemuu dhiisa. Karaan kun hin ta'u Waaqayyoo naaf hin eeyyamneedha. Kanaaf Solomoon akkas jedha. Waaqayyo karaa tokkos karaa biraas hin dubbata namni garuu hin hubatuudha. Agartee karaa ittiin Waaqayyo gara keenya dhufu karaa ittiin Waaqayyo nu dhageessifatu karaa baay'ee qaba. Nuti garuu karaa ittiin gara Waaqayyo dhaqnu karaa takka itti qabna. Innis karaa gooftaa keenya fayyisaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoos qofaadha. Kanaaf sirriitti dubbii Waaqayyo dhaggeeffachuun baay'ee barbaachisaadhaan sin jedha. Haleluuyaa. Kutaa namni keessaa dubbise kutaa kakuu haaraati. Kutaa kakuu haaraa keessaa wangeelota arfan keessaa sadaffaarratti kan argamu wangeelaa Luqaas kan jedhamudha. Luqaas eenyu akka ta'e kan takka dubbadhe booda sagalee Waaqayyoo kana dubbachuun barbaada irratti Iyesuus Kiristoos maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Mata duree kan biroodhaan iddoo kana kanaan dura barsiise beeka. Ammas keessa koo waan guuteef laphee koo waan dhuunfateef akkan dubbadhu waan dirqameefan qabadhee dhiyaadheera. Sirriitti dhaggeeffadhuu ni kamta. Carraatti ni kamta, fayyaatti ni kamta, ikoonomiitti ni kamta, dinagdeedhaan ni kamta, ija keetii kama, gurra keetii kama, miila keetii kama, eebba keetii kama. Eebbi kee lafa jiru hiikama, kaabarraa hiikama, kibbarraa hiikama, ba'arraa hiikama, dhiyaarraa hiikama, lafa dhokatee ka'ee argama. Lafa jiru si qaqqaba si dhufa. Sagaleen kun waan hidhame si hiika. Sagaleen kun waan cufame sirraa bana. Sagaleen kun lafa kuftee si kaasa. Sagaleen kun yoomtaa jettee ati eeggaa turte si raawwata. Kanaaf Luqaas barreessa macaafa kan. Luqaas macaafa lama barreesseera macaafa kakuu haaraa keessaa. Inni tokko hojii ergamootaati. Lammaffaan wangeela Luqaasidha. Wangeela Luqaas kan barreesse Luqaasi. Hojii ergamootaas kan barreesse Luqaas. Luqaas wangeela isaa wangeela Luqaas yommuu barreessu akka warra Giriikiif dubbifamuu danda'utti ogummaadhaan beekumsaan qindeessee wal qixxeessee sirriitti ibsee barreessa. Maaliif namichi lammii Giriikii waan ta'eedhaaf macaafni qulqulluun Yihuudoota 39 Giriikii tokkoon barreeffame. Giriikichi inni tokkoffaan sun Luqaasidha. Warri kaan 39 isaanii Yihuudootadha. Warra Yihuudootaati kan barreesse macaafa qulqulluu jechuudha. Kanaaf yommuu barreessu qomoonsa gosti isaa sirriitti akka isaan hubatuu danda'aniidhaaf barreessa. Yesuus Kiristoos hojjetaa gaarii akka ta'e ifa godheetu barreessa. Yesuus Kiristoos hojjetaa dammaqaa akka ta'e isaanii barreessa jechuudha. Maqaan isaa eebbifamu. Lammaffaan kan inni barreessu
hojii ergamootaati. Jalqaba wangeela Luqaasis jalqaba hojii ergamootaas gaafa ilaaltan barreeffamni Luqaas barreessu nam tokko irratti kan xiyyeeffate moo fakkaata? Nam tokko irratti kan xiyyeeffate fakkaata. Wangeela Luqaas gaafa jalqaban tokkoffaa isaas gaafa ilaaltani yaa ulfaataa fi jaalatamaa kabajamaa Tewofiloos jedha. Hojii ergamootaas hogguu ilaaltani yaa ulfaataa kabajamaa jaalatamaa Tewofiloos jedha. Eenyu barreessa jechuudha piik godhee kan inni dubbatu waa'ee Tewofiloos waa'ee nam tokkooti. Nam tokkoof kan barreessa fakkaata. Tewofiloos kun eenyudha hoo jettani? Abbaa taayitaa mootii warra Roomaati. Abbaa taayitaa mootii warra Roomaati. Ta'eetu kiristinaadhaaf nama iddoo qabu, kiristinaadhaaf nama iddoo qabu, nama Waaqayyoon jaalatudha. Tewofiloos jechuun hiikkaan maqaa isaa fira Waaqayyoo jechuudha. Tewofiloos ማለት የስሙ ትርጉም የእግዚአብሔር ወዳጅ ማለት ነው። fira Waaqayyoo jechuudha hiikkaan isaa. Kanaaf isaa barreessa. Maaliif isaa barreessa jettanii yoo na gaafattani bara sana keessa waa'ee Iyesuus Kiristoos waan lama ol kaafamee barsiifamaa ture. Barumsa dogoggoraa, barumsa sobaa. Boleetti obboleessa koo barumsi darbu kamirraa karaa kam qorii ilaali. Barsiisonni sobduu fi raajonni sobduun baay'atte itti bara kana. Barumsa sirrii duukaa bu'i. Wangeela sirrii duukaa bu'i. Qorii ilaali sagalee Waaqayyootiin immoo. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifamee fi kan galateeffamee haa ta'u. Maaliif barreessaaf Tewofiloosiif hojjettan bara sana keessa waa'ee Iyesuus Kiristoos waan lama waa'ee dogoggora dubbatu. Warri Roomaa waa'ee Iyesuus Kiristoos warri Roomaa yommuu dubbatan shororkeessaadhaa jedhu Iyesuusin. Shororkeessaadhaa jedhu. Jeeqaadhaa jedhu. Ashabbaariidhaa jedhu. Lafa inni ga'e jeequmsa ta'aa jedhu. Lafa inni ga'e abdaariin nagaatti hin jiraatu, jawween nagaatti hin jiraatu. Gabaanni keessatti keessa seexanni iyyaa. Mandaranni keessa darbe keessa seexanni iyyaa. Lafa geetti ni hiisisaa. Lafa geetti hin kukuffisaa. Lafa geetti waccisiisaa. Namni isa duukaa deemu wac afaan isaa gabin jedhu jedhu. Jireenyi isaa gabin jedhu waca ni dubbataa. Haleluuyaa. Calin jennu eeyyee. Kaleessas calin jenne. Har'as calin jennu. Borus calin jennu. Phexrosiif Yohaannis akkasidhani. Waa'ee namicha kana lammataa hin dubbatiin asiniin hin jenne jennaan nu isa dhageenyeef isa argine cal jechuu hin dandeenyu jedhan. Kanaaf jeeqaadha biyya jeeqaadhaan. Kanaaf ashabbaariidha jeeqtuudha jedhu. Isa kana dhaga'eera warra Roomaarraa Tewofiloos. Lakka inni jeeqaadha moo jechuun sana namni egaa barumsa dogoggoraa itti himaniiru waan ta'eedhaaf. Lammaffaa warri Yihuudotaa immoo warri Yihuudotaa warri Fariisotaa warri Saduuqotaa warri Yesuus Kiristoos fannisan ajjeesan sun inni immoo du'a moo'ee ka'e isaan immoo akkas jedhu inni sobduudhaa jedhu Yesuusin dhaggeeffadhu sirriitti na caqasi hin mormu waan ta'eef hin fudhatan አይቀበሉትም። ስለዚህ እሱ ውሸተኛ ነው ነው ምኑት ለምን ኦቶ አባስ አበግኑ ዮሴፍን ኦቶ አዳስ አበግኑ ማርያምን ኩኖ ወጅና ለነ ፍረ ፎዲት ዲጉማዳም ፍሮሞፍ ኬሳ ቀምና አካካዩ እሱሜ ወሲለ ነው እንጂ ጆቶ ቀቡ አኒ ለማዋቀዮ ጦፊን ጀዳ ኢልማዋቀዮ ምትን ሶባ ጀድ እንፍረተን ማርያም ራዋን አለቴት ጋፎ ማርያም ራ አለተ ከን አለተ ሲያን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አብርሃም ድሮ ጅራቻ ቱሬ ሰሚን ኮኒፍ ለፍት ኩረቶን ኡሜን ድሮ እንዲዋቀዮ ቱሬ ሰሚ ከነ ከኑሜ ኢየሱስ ዳ ለፈ ከነ ከኑሜስ ኢየሱስ ዳ ነመስ ከኑሜ ኢየሱስ ዳ ኢሳን ጎወታ መጋረጃን ዱከና ጎልጋን ዱከና ራንተር ሳኔ ዋንቴ ዳፍ ጋፉ ማርያም ሰደሰ ጋፈስ ከን አለተሲያን ለክ ፎኑ ፈተበ የመሌ ኑፋይሱ ዳፍ ነመተ ሙለቹ ዳፍ ድሮ ይዋቀዮ ደን ሰከነን በከን ኢሳን ጀር ከናፍ ዋለመ ዱበቱ ከናፍ ነመጭ ኢየሱስ እን ስርን ሰከመከተ በርሲን ስርን ሰከመከተ አደባሰን በር ቱሬ ተነራ ከንከ ሉቃስ ወዳጄ ሳከን ስሪቲ አካ እኒ ዋኤ ኢየሱስ ክርስቶስ በሩዳፍ ኢሳፍ በሬስ ኢየሱስ ክርስቶስ አካወረ ሮማ ጅራንስ ምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ አካወረ ይሁዳታ ጅራንስ ምቲ እኒ አዳ እኒ ማስኢ ኢልማ ዋቀዮ ዋቀ ጅራታቲ እኒ ማስኢ ኢልማ ዋቀዮ ዋቀ ጅራታቲ ኢየሱስ ጅሬቱ ኢሳፍ በሬሳ ከናፍ ቴዎፍሎስ ኢየሱስን ስሪት ከንበሬ
waa'ee Yesuus sirriitti kan dhaga'e warra Roomaarraas miti warra Yihuudootaarraas miti Luqaas irraati jechuudha. Sirriitti Yesuusin kan labse sirriitti Yesuusin kan barsiise Luqaasidha jechuudha. Kanaaf namni konfuus ta'e kun sirriitti Luqaas irraa Yesuusin qulluus godhee bare sirriitti jechuudha. Har'a dhaloonni burjaaja'aa jira. Onlaayinii irra kan jirus burjaaja'aa jira. Lafarra kan jirus burjaaja'aa jira. Sababni isaa Yesuus Kiristoosin sirriitti kan barsiisan hin jiran. Yesuus Kiristoosin sirriitti kan lallaban hin jiran yookaan jedhu tootaali dhibbaa hin jiran jechuu komiti. Warra sirrii barsiisan irra warra dogoggorantu caala. Barumsa dhugaa kan barsiisan irra barumsa sobaa kan barsiisantu caala. Raajota dhugaa irra raajota sobaa irra baay'ata. Hedduminaan lafarra kan jiran warra dogoggora barsiisan, warra dogoggora yaadan, warra waa'ee foon isaanii, waa'ee biyya lafaa, waa'ee faayidaa irratti xiyyeeffatanidha. Nama yaada waaqarraa fuudhanii gadi lafatti kan dabalan, biyya lafaatti kan gadi cafallaqan malee lafarraa fuudhanii Yesuusitti ol kan nama maxxansan, gara Waaqayyoo kan nama ilaalchisan miti. Kanaaf dhaloonni kun har'a Yesuus Kiristoosin sirriitti baruu